Maarmii harkaa gara sochii siyaasa Oromoo seente. Dubbii fi dhageettii keessatti maqaa ofii galmeessifte. Dubartii ta'uun walgahii dhiironni qofa keessatti hirmaatan keessatti hirmaachuun salphaa ta'uu baatus sodaa tokko malee fuuldura dhaabbachuudhaan hirmaattuu taate. Sagaleen ishee akka bokkaan roobee laga guutu garaa uummataa guute. Isheen jecha dhugaa baaftuu fi afaan jabaa ittiin uummata kakaastu sirriitti beekte. Sagaleen ishee wal diddaa keessa akka qawwee sagalee tokkootti dhagahamaa ture. Maarree murannoo tokko dhaammatte. Oromoon ofiin buluu qaba.